namoota gurguddaa amantaa kiristaanaa keessa jiran akka Dr. Gammachuu Dastaafaas arrabsaa jira. Waraabessi tokkotu waa nyaata mara maqaan bada jedhanii yoo ilma Oromoo tokko ilma naannawa Wallaggaa taayutuun badii gurbaanii maqaan isaa eenyu jiran aariin qabee. Aguma wali birmanne tokko haataanu meeto kuma lamiku ilmaan boran bareeduma Oromoon tokkuma ilmaan boran bareeduma Oromoon tokkuma. Ashama arkafune ilmaan Oromoo edila addunyaa kanarratti argamtan hundi keessanuu kan muslimaa kan kiristaanaa waaqeffatan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa isin dhaqqabuun isinin jedha an mootiidha. Guyyaa har'aa waa'ee yeroo ammaa deemaa jiru kanarratti waa xinnoo jechiifun dhufe warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama kan armaan dura maatii keenya taatan like share gochuudhaan nu faana turaan isinin jedha. Egaa yeroo ammaa kana akkuma beekamu biyya keessaa biyya alattis amantii muslimaa fi kiristaanaa warroonni sammuu qaban warroonni dandeettii garagaraa qaban warroonni saba kanaaf yaadan jeequmsa amantii islaamaa irratti godhame irratti bakka garagaraatti walganii marii gochuu jiru. Ilmaan muslimaa ilmaan Oromoo muslimaa aarii garagaraa keessa jiran tasgabbeessutti jirani kashlabbeewwan iddoodhuma garagaraa ta'anii saba kana akka sabni kun tokkoon taane akka sabni kun afaan tokkoon qabaanne gochuu irratti ga'ee guddaa taphataa jiranii warroonni jala fiiguudhaan jara deeggaranis akkasuma jiru wantoota garagaraa wanta saba kana diiguu irratti bubbee bubbisan waa hafarsan hundumti isaaniitu himilkaa'uu fi agumaa fi beekam gulummaa yeroo hunda wanta saba kana diigu wanta saba kana adda baasu amantiidhaan kutaan gosaan akkasuma paartiilee siyaasaan saba Oromoo kana adda qooduudhaaf yeroo hedduu irratti dalagaa jiranii turanis ammas itti fufanii jiru. Paartiilee Oromoo gurguddaa akka adda bilisummaa Oromoo kan amma shanee jedhamuu fi paartii yeroo jalqaba Leencoo Lataatiin hogganamu erga obbo Daawud Ibsaa harka deebi'ee Daawud Ibsaatiin hogganamu eegales duula garaagaraatiin irratti godhuu turanii hanga tokko milkaa'eefis jira. Qeeqni isaan irratti adeemsisaa turan jibbiinsi isaan irratti oofaa turan hanga tokko milkaa'eefii jira. Paartiin kun akka garagaraatti adda faca'u adda ciccitu ga'ee guddaa taphatanii jiru. Waa'ee sanii irratti paartii adda qoodu irratti paartii keessatti namoonni akka wal jibban akka ija dhiigaatiin wal ilaalan taphni isaan taphatan hanga tokko milkaa'eefii jira. Kanarra dabruudhaan namoota dhuunfaa hayyoota Oromoon ija keenna jedhan qaroo keenna jedhan heddurratti duula garagaraa godhaa turanii miidiyaa ofii fayyadamuudhaan jechaadha. Sunis hanga tokko milkaa'uutti jiru. Milkaa'anii jiranii fakkeenyaaf Jawaar Mohaammed irratti yeroo garagaraatti dhakaa darbachaa turanii dhakaan isaan darbataa turan milkaa'ee fi mana hidhaatti darbamee jira. Kana biras dabranii namoota akka Seenaa Jinjimoo qabsooytuu saba kanaaf halkaniif guyyaa olii gadi fi duratti dhagaa darbachuutti jiru. Saba kanarraa mallaqa buusii buustee meekaappii garagaraa dibachuudhaan uf bareechuudhaan makiina garagaraa mana dalagachuudhaan maal jechuudhaan qeeqa garagaraa irratti oofaa jiranii sanirratti akka sabni Oromoo isii jala hin deemne yaamicha garagaraa isii yaamtu akka sabni dhagee jala hin deemneef ammas duula garagaraa irratti adeemsisaa jiru. Kana duwwaa miti wantoonni namoonni kunniin lamaan dalagan tokko lamaa miti amma san hunda bira dabranii amantitti dhufanii jiru. Amantiidhaan Oromoo addaan qooduudhaaf Oromoo waaqeffataa Oromoo kiristaanaa fi Oromoo muslimaa addaan qoqqoodutti taargeeta isaanii garas deeffatanii jiru. Tarii ni milkaa'uun hin beekamu. Miidiyaan humna, miidiyaan jabeenya, miidiyaan waa hedduu jijjiiruu danda'a. Namoonni keessattuu akka beekam gulummaa fi nama akka agumaa dandeettii dubbachuudhaa qaban kunniin waa hedduu jijjiiruu danda'u. Waa hedduu jijjiiraniis jiru. Dandeettii dubbachuu qabaachuu fi beekumsi immoo garagara. Namoonni miidiyaa irratti guddatan miidiyaa irraa sa'a 24 dutan wallaaltota hedduu kan akka isaanii uf jalatti horachuudhaan saba irratti dhiibbaa garagaraa geessu. Kun tarii ni milkaa'uun waan addanaaf bahee miti. Haa ta'u malee nuti asirratti uf beeknee dammaqnee namoota akkanaa kana namoota keessattuu amantiidhaan, aadaadhaan, kutaan, gosaan, siyaasaan walitti nu nannaqanii
jedhanii biizinasii isaanii adeemsifataa jiran kana ofirraa itti barree ofirraa eeguun dirqama kenna. Namoota dhuunfaa irratti duuluun rakkoo hin qabu. Namni jibbiinsa Jawaar qabu Jawaariin arrabsu mirga qaba, xiqqeessu mirga qaba. Garuu nama san ta'uu hin danda'u. Amantii fi saba arrabsuun, saba xiqqeessuun, amantii namaa xiqqeessuun waan biraati. Asirratti hayyoonni Oromoo, beektonni Oromoo, sheekoliin Oromoo akkasumas qeesiiwwan Oromoo abbootiin gadaa waa hedduu jedhaa jiranii wanti kun waan ummanni itti dammaqee jira keessattuu warri amantii muslimaaf kiristaanaa akkasumas abbootiin gadaa waaqeffattoota Oromoo waan kanarratti marii garagaraa gochuutti jiranii namoota kanarrattis abaarsa oofaa jiru jechuudha. Namoonni saba walitti buusan kun hin milkaanin jedheen yaada. Mee asirratti namoonni amantaa kiristaanaa qaban kan ummata Oromoo muslimaa wajjin masgiida keessatti taa'anii marii godhan mee wanta isaan haasan maal akka jedhan isin dhageessiseen deebi'a. Hanga xumura sagantaa kanaatti na wajjin tura. Viidiyoolee gaggabaaboo wadduu irraa barattan jedhee yaadu qabadhee dhiyaadhee jira. An mootiidha ammas na faana tura. Badii gurbaanii maqaan isaa eenyu jedhan aariin na qabee. Aguma ni waan inni amantii islaamaa islaamota Oromoo dubartii leetuun hambisin waan inni salphisee fi wanna kana gaafa naga'u hedduu aareetanan kana mana ol seenuudhaaf jedhee achirraa bayeetananii masgiida kanaa dhufee siniijin haasa'uudhaaf rakkoon kuni gurbaan kun eenyuun illee bakka bu'ee miti dhaaba bilisummaa Oromoos nama tokkollee bakka bu'ee miti ofuma isaatii akka maraataa waan ta'eef xinnummaa kaasee gurbaan kun nama akkasii waan ta'eef deemee waan hin tattaane kana haasa'ee tokkummaa nu gidduu jirtu balleessuudhaaf waan ta'eef yaadisaa kun hedduu natti dhaga'ame. Isiniinis amantoota kana warra hordofanis saba koo waan aarse waan wanni ta'eef dhukkubbiin kun natti dhaga'ame jennaanan dhufee akka ilma Oromoo tokkotti isin bira dhaabbachuudhaaf kun immoo namni kun nama waa beekee waa godhu miti akkasuma maraataa wayita akka maraatuutu waan kana dubbate malee namni waa hubatu waa beeku saba isaatii fi kabajaa quuqama qabu saba isaa irratti waan akkasii hin odeessu jedhee tanan kanuma na aarsinaanan dhufee isin ijjiniin wal argee. Obbo Taayyee jedhamu. Obbo Taayyeen dhalataa naannoo Wallaggaati. Amantiin isaanii kiristaana. Warroota muslimaa wajjin dhimma kanarratti masgiida keessa taa'anii marii gochuutti jirani. Badii namni tokko balleesseef dogongora nama tokkootiif kutaa guutuu yookaan ummata naannoo sanii guutuu walitti hin qabnu. Nuti muslimaa fi kiristaanni waaqeffattoonni tokko jechuudhaan yaada isaanii dabarsatanii jiru. Obbo Taayyee hedduu galatoomaa. Yaada gaariidha. Horaanuuf bulaan isiniin jedha. Mee warroota muslimaa biroos asumarratti waan dubbatan tokkoon isin dhageessisa. Ammas faana tura. Waraabessi tokkotu waa nyaata mara maqaan bada jedhanii yoo ilma Oromoo tokko ilma naannawa Wallaggaa dhalate tokko jedhan nama maraayyuu sababaa kanaan maqaan tuqama. Wallaggi marri akka isaan jirtu amasida dhufee salaatu jira. Wallaggaa ka cherchii dhaqee cherchii jira waan maraa godhu jira amasida bira dhaabatu jira. Tokko waa balleessa fi mara maqaan bada jedhani akkas nu laalina nu wajjin jirru yaada sanillee hin qabnu durullee qabaataan turre nama masjida waa kenna jedhallaa rabbootaa jenas kunoo ragaa afaan isaaniiti asliisi biyyattillee masjida waa ergaa ture jedha waan masaajidallee gisee hawaasni keenya rakkatu bira dhaabadha jedhani nurra tanaaf waliin hin qabnu natti dhagayamee keessa kiyyan nama daa'ee gubbaatiyyatu kunoo imimmaan narraa roobse jedhanii haa ulfaatanii beekan akkanaa kun yoo jiraate ummanni keenya walitti qabamaa deema. Kanaaf hatticha lammichaaf dhaban jedhanii saree abbaaf dhaban jette Oromooni. Ka akkanaa kanaaf namni duraanuu wal qusata namni duraanuu wal laallata galatooman isaanilleen. Akka uumamaatti namni kamuu amantiin isaa yoo irraa tuqame ni aara hedduu itti dhagama ni gadda jechaadha. Namaa gadi ta'uu isaattuu itti dhagama. Haa ta'u malee
Manguddoowwan Oromoodhaa warroonni amantiin isaanii muslima ta'an amantiin isaanii tuqamus jeeqamanis obsa godhatanii obsa horatanii warroota kiristaana Oromoo wajjin waaqeffattoota Oromoo wajjin marii akkanaa gootanii gara nagaatti deemuun keessan waan hedduu namatti tolu. Ammas obsi hedduu barbaachisaadha. Namoonni gadheen, namoonni didiqqoon, namoonni yaada hin qabne, namoonni bakki jireenya kootii natti mijatee jira, akka fedhe haasa'uu danda'a, bakka fedhe buluu danda'a jedhanii sammuu doofaa ofiitiin yaadan akkuma fedhan haasan wanta fedhan dalagan. Nuti immoo Oromoon garaa bal'ata, Oromoon saba bal'aadha, Oromoon hammataadha. Kan keenya wallaalaa keenyaa miti, diina ormaatu hammannee guddisnee ufitti qabannee jiraachifna waan ta'eef namoota akkasiirra laaluu hin qabnun jedha. Ammas isinis horaa bulaa galatoomaa. Ittuma kanaan wanta nu keessatti uumamu hunda qabbaneessuun dirqama kennan isiniin jedha. Ammas gara viidiyoo biraattan isin dabarsa. Nafaana tura daqiiqaa muraasa. Akka gaariitti hubadhaa. Waan namichi kun kanaan dura haasaa jiru sirriitti dhaggeeffadhaa. Namoota gurguddaa amantaa kiristaana keessa jiran akka Dr. Gammachuu Dastaafaas arrabsaa jira. Namni kun dhaaba adda bilisummaa Oromoos bakka hin bu'u. Caffee Raammisfaa Latee Wonfaan ni beekna. Waggaa hedduudhaa fi Jeneraal Moshee Diyaad jedhee Feesbuukii maaseen kun paaltookkii keessatti adda bilisummaa Oromoo warra Oromoo 5 namicha Gadaa TV faawwatii wajjin arrabsaa ture keessaa nama tokko sirriitti beekna. Adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawwid Ibsaa baay'ee xiqqeessaa ture. Har'a immoo Obbo Daawwid Ibsaa faarseetu uummata amantaa biraa arrabsa. Kan akka gaariitti hubadhaa. Namni kun uummata Wallaggaa bakka hin bu'u. Namoota Wallaggaa keessaa dhufan akka Profeesar Isqeel Gabbisaafa, Obbo Leencoo Lataafa, Dooktar Ittaanaafa, Dooktar Heenok faas arrabsaa jira. Feesbuuk isaa keessa dhaqaa ilaalaa. Kashalabbeedhuma namni kun. Nama akkasii akkamittiin dhaabsifna? Laayifii irra gadi baanee bakka inni dhufe dhaloota isaa, qe'ee isaa, amantii isaa arrabsuurra seeratti dhiyeessuudha. Seeratti dhiyaatee seeraan akka inni itti gaafatamu biyya Atlaantaa keessa jiraata. Haftaamu lammu qaanqee show galatoomii yaada bareedaa yaada hedduu namatti tolu kan namoonni hedduun keenya irraa barachuu qabnu nuuf kaa'ee jira. Haftaamu lammu namni hin beekne jirtanii wallisaadha. Ammas xiinxalaadha. Haftaamu lammu gaa waa hedduu irratti dalagaa gingilchaadha. Waa hedduus gingilcha. Galatoomin sinii jechuu barbaada. Hundumti keessanuu warroonni asirratti ga'ee gurguddoo taphataa jirtan akka Oromoon sabaan amantiin kutaan lagaan paartiidhaaf jecha paartii siyaasaatiif jecha walitti hin buune hojjechaa jirtan hundi keessanuu galatooma. Warroonni dubbii kana qaccee qabatanii oowwistanii ibidda itti qabaa jirtanis gaa faayidaan irraa argatamu tokko hin jiru. Sabni kun akka hin bilisoomne, sabni kun akka iddoo tokko hin geenne gochuudhaaf ga'ee guddaa taphataa jirtu. Kanaaf wanta akkanaa irraa ofaa qusannuun isiniin jedha. An mootiidha. Na wajjin turuu keessaniif hedduu galatooma. Viidiyoon yoo isinitti tole tokkummaa saba kanaa, wal jaalala, wal kabaja saba kanaa yoo barbaaddan bilisummaa Oromoodhaa arguu feena warri jettan yaada akkanaa kana yeroo argitan like share gochuudhaan jajjabeessa namoota amantaa qeequrratti namoota saba kana walitti buusuudhaaf wal nyaachisuudhaaf yaalan yeroo argitan faana hin bu'inaa, dubbii isaanii hin afarsinaan isiniin jedha. Horaa bulaa deebana. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. Bye bye.